Yooyaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Broadcasting Network tamsaasni kenna guyyaa sanbataa itti dhufee jira. Amma dabareen akkuma beektan sa'aatii 6 eegalee kan isinii dhiyaatu dirree kubbaati. Qophii dirree kubbaatiin sosochii kubbaa miilaa naannoo Oromiyaa fi sadarkaa biyyaatti jiru akka dabalu gochuudhaaf kaayeffatamee eegaleedha. Egaa har'as torbee kanaan waa'ee Premier League Itoophiyaa liigii guddicha biyyattii irratti xiyyeeffachuudhaan wanti intallu qabna akkanumallee ogeessaa fi leenjisaa kubbaa miilaa kan ta'an Basalut lol saggadillee stuudiyootti kallattiidhaan affeeranne isaan waliin turmaatanii taasisna. Girma Bayyanaa fi Turee Gannaa odeeffannoowwan biyya keessaa jiranillee isin biraan ni kenna. Hanga xumuraatti nu faana turaan affeerraa kenna kabajaati garmishanaa dhufu. Anantusha. Odeeffannoowwan biyya keessaa gaggabaaboo haa kaasnu. Egaa dirreen kubbaa keenya immoo har'a torbee gara afuraffaa dabarsinee jirra. Kanaanis waa'ee Premier League Itoophiyaa irratti xiyyeeffachuuf jirra. Haa ta'uutii garuu waa'ee liigii olaanaa Itoophiyaa qabxiiwwan kaleessa torbee 14ffaa fi torbee 13ffaadhaan galmaa'onni kaasna. Keessumayyuu ramaddii A keessatti morkachaa kan jiru kilabiin kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Shaggar ammas injifannoon itti dhufeetii jira. Carraa gara Premier League Itoophiyaa 2018tti darbu bal'ifateera. Yennu gaadhaan garaagarummaa qabxii 14tiin ramaddii adursuu eegaleetii jira. Akkuma torbee darbees kaasee turre xiyyeeffannoon keenya dirree kubbaa inni bal'aan Shaggar ture torban darbee dhimma yeroo irraan kan hafe gara Premier League Itoophiyaatti guddachuudhaa fi kilabii carraa guddaa qabudha jechuun danda'ama. Kaleessallee goolii 1-0dhaan walqixxee injifachuudhaan dursummaa isaa bal'ifatee jira. Torban darbee addatti seenaa isaa kan hojjenne jabeessaa mi'eessaati. Goolii injifannoo Shaggariif kan galchee deemee kaleessa garaagarummaa qabxii kana gara qabxii 14tti bal'isuunsaa ammas gara Premier Leagueetti guddachuudhaaf kilaba Oromiyaa tokko arguudhaaf yeroo dhiyootti kan itti dhiyaannedha jechuun danda'ama. Kanaalatti immoo injibaaran goolii 1-0dhaan Amboo kan mo'ate. Amboon immoo faallaa sanaan ramaddii A kana keessa sadarkaa xumurratti argama. Baruma darbee gara liigii olaanaa Itoophiyaatti deebi'ee kan guddate garuu ammas turmaan liigicha keessatti kan ramaddicha keessatti qabu agas maraa miti jechuun hin danda'ama. Deebi'ee gadi bu'uudhaaf kilaboota carraa isaanii liigicha keessa turuudhaa fi dhiphaa ta'an keessaati Amboon isa tokkodha jechuun danda'ama. Garuu qabxiiwwan kaleessaa keessaati kan Shaggar galmeessise akkuma jalqaba rakkaasiif gara Premier Leagueetti guddachuudhaaf dhimma yeroo irraan kan hafe hojii manee isaanii xumuraa waan jiran fakkaata. Morkii ramaddii baa istaadiyeemii Abbaa Biqilaa Finfinneetti taphatamaa jiruun illee kaleessa taphoonni gara lamaa taphatamanii jiran sana keessa taphoota 3tu taphatamanii sana keessa ammoo Nageellee Arsiin darbii Oromiyaatiin Sulultaa waliin taphate goolii 2 kan isaan xumuranii wanni gaarii jettee kaastu morkataan ramaddii kana Nageellee Arsii waliin jiru Daseenis kaleessas qixa kan inni bahe kana jechuun egaa ammas Nageellee Arsiin ramaddii kana dursaa itti ufaatii jira. Egaa qabxii jiru yoo eegsifatee keessumayyuu morkii jabaa akkasii sana yoo qabxii 3 barbaachisu irratti argate silaa gaariidha ture. Sulultaanis turmaata isaa eegsifachuudhaaf kan inni morkachaatii ture. Morkii jabaa goolii 4 keessummeesseen egaa kaleessa Nageellee Arsiinis qixa baheetii jira. Boddittiin goolii 2-0dhaan Yuunivarsiitii Finfinnee kan inni injifate. Bulchiinsi magaalaa Dasee marsaa tokkoffaa dursaatiin ramaddii baa kana xumure liigii olaanaa Itoophiyaatiin kaleessallee Silxee Waraabee waliin goolii 1 kan inni bahe tapha duraallee qixa kan inni bahe garuu immoo qabxii 4 argachuudhaan Nageellee Arsiin amma dursaati jira. Ramaddii kana keessaati kilaboonni gara Premier Leagueetti guddachuudhaaf morkiin godhan kan ramaddii A caalaa morkii cimaadha jechuun danda'ama. Sababni isaa kilaboota lama qabxii 26 wal qixa qabaachuudhaan sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaarratti kan argaman Nageellee Arsii akkasumallee Halaaban qabxii 26 wal qixa qabu ta'uu 13 taphatan irraati. Kana jechuun isaan itti warri jiranillee kanneen akka Dasee qabxii 25 qaba, Shaashamanneen qabxii 22 qaba. Kilaboonni kunneen afran isaaniitu iyyuu garaagarummaa qabxii 4ti waan ta'eef gidduu Shaashamannee fi garaagarummaa qabxii 4ti gidduu kana kan jiru waan ta'eedhaaf isaanillee haga sadarkaa barfaatti warri jiran kunillee gara Premier Leagueetti guddachuudhaaf kilaboota carraa guddaa qabanidha. Morkii ramaddii kana garuu ga'umsa kilaboota walitti dhiyoo akka ta'e kana godhachuun danda'ama akka Shaggar garaagarummaa qabxii 14 gidduu kana hin jiru. Kanaaf morkiin keessumaa liigii olaanaa kanaan kan eegamu irra caalatti kan ramaddii baa kana ni taadhameeti kan eegamu. Tarii Nageellee Arsiitillee liigicha keessa kan guddatu yoo ta'e kilaboota Oromiyaa bara dhufu bara tokkotti gara liigichaatti guddachuun lama argachuu ni danda'ama jechuudha. Garuu mootii morkiin kun irra caalatti morkii cimaadha. Eyyin qabxii taphaa dhiyeessifachuu waan murteessaadhaan kan inni Nageellee Arsii irraa eegu sababni isaatillee Daseen amma ga'umsa duraatiin itti ufaan jiru faallaa sanaatiin Shaashamannee yoo ilaalte of fooyyessee taphootatti qabxii eegsifachuu akkanumallee ammoo injifachuudhaan kan inni itti ufaatii jiru carraa caalu gaafa qabdu ammoo sana eegsifachuudhaaf morkatta warra Nageellee Arsiillee qophiin isaan taasisaatii turan gara Premier Leagueetti dabalamuu waan jedhu hamilee sanaan deeggaramaa jiru waan ta'eef hoggansi kilaba kanallee yoo waliin ta'eetiin jedhe waa'ee kilabii kana gara Premier Leagueetti guddisuu ni danda'ama waan ta'eef inni
kun waan xiyyeeffannoo barbaadudha. Liigii tokkoffaan Oromiyaa gara Qeellam Wallaggaa imaluudhaan boru ni eegala. Boru Ramaddi'aan Dambidooloo magaalaa Dambidoolootti ni eegala. Bulchiinsi magaalichaa tarree kilaboota simachuudhaan dorgommichaaf immoo qophii gahaa gochuusaa beeksiseeti jira. Ji'a tokkoof dorgommiin kun ni dorgomama. Kan duratti kubbaa miilaa Oromiyaatiin liigii olaanaa akkasumallee pirimeer liigiin Oromiyaa eegaluun isaanii ni yaadatama. Ammuutii dabareen kan liigii tokkoffaa Itoophiyaati. Boru kan liigii tokkoffaa Oromiyaati. Boru magaalaa Dambidoolootti bifa ho'aa ta'een ni jalqabama jedhameeti kan eegamu. Taphattoonni hedduun amma pirimeer liigii Oromiyaa keessatti warra taphachaatiin turan akkasumallee liigii olaanaa Oromiyaa keessatti warra taphachaatiin turanii kilaboota garaagaraa keessatti filatamaati kan isaan jiranii. Kun immoo taphattoonni liigonni akkaataa kanaan yookaan immoo carraan dorgommii akkaataa kanaan kan mul'atu kan bal'atu yoo ta'e taphattoonni carraan ilaalamuu isaanii bal'achaatii deema. Bara kana liigii tokkoffaa Oromiyaatti illee warra wanta eegamu kanaan dhuma jechuun danda'a. Amma gaafa dorgommii akkasitti magaalota irra naannessitee keessumaayyuu godinaalee kana dura sababa rakkoo nageenyaatiin rakkoo keessa turan bira kubbaa miilaa fiddee taphachiistu Naqamteetti agarree jirra. Hangam hawaasni kubbaa miilaa akka jaallatu gara Qeellam imaluun isaallee waan gaariidha. Federeeshiniin kubbaa miilaa Oromiyaa dhimmoota akkasitti kubbaa miilaa kana sosochii sana dabaluudhaaf godinaalee irra naannessee dorgomsisu kana cimsee itti fufuu qaba. Istaadiyeemiin magaalaa Dambidoolloollee haaromee yuunivarsiitiin Dambidooloo deeggarsa taasisuudhaan dorgommii kanaaf qophaa'eeti jira. Kilaboonni hedduunis dorgommii kana irratti hirmaachuuf garas imalanii ramaddiinis baheefiiti jira. Egaa dorgommiin kun boru eegalamee ji'a tokkoof kan itti fufuu qabxii fi akkanumallee taphoota jiran duukaa buunee kan isin biraan geenyu ni ta'a. Dhimmi xiyyeeffannoo kenna inni guddaan har'a waa'ee pirimeer liigii Itoophiyaati. Liigiin kun liigii sadarkaa biyyaatti kan jalqabaati jechuun ni danda'ama. Umrii dheeraallee kan lakkoofsiseedha. Morkii jabaan kan irratti mul'atudha. Badhaasni akka kan liigota biyya alaa kana hammas illee si gammachiisuu baatu as dhiyeenya kana waldaan aksiyoona erga qabatee waa fooyya'aatii jirani. Garuu pirimeer liigiin Itoophiyaa 1990 as of haaromsee caasaa haaraadhaan kan inni eegale. Qiddus Goorgis jalqaba irratti kaasna yeroo 16 shaampiyoonii ta'ee jira. Kilaboonni waliigala naannoo yeroo 30 waliigalatti 31 kan inni shaampiyoonii ta'e. Egaa kan 90 asiiti kan inni amma 16 jedhe suni kilaboonni 10 ammoo bulchiinsa magaalotaarraa akkanumallee dhaabbilee mootummaa tahan kan akka Itiyoo Elektiriik fa'aa itti daballee kan isaan shaampiyoonii tahanii kanaan alatti ammoo Qiddus Goorgis olaantummaadha qaba. As dhiyeenya garagaruu kilaboonni haaraan isa harkaa fuffurachaatii jiru. Morkii jabaan akka mul'achaa jiru argaarra. Pirimeer liigiin Itoophiyaatiin dhugaadha. Indastiriin kubbaa miilaa biyya kana duratti aga sana mara galii baasuu malee kan mootii maallaqni guddaan kan itti bahudha. Garuu mootii aga sana mara galiin kan irraan argamne ture. Dhugaadha egaa suupper ispoortiin dabalamee tootii tamsa'uu eegalee asitti kilaboonni illee haa xiqqaatu isaa baay'atusi naannoo miiliyoona 10 argachaa turanii kan bara kana garuu sanaa olillee fooyyee ni taadhameeti kan eegamu. Deemee kun jijjiiramoota kubbaa miilaa Itoophiyaa keessatti gama waldaa aksiyoona pirimeer liigii Itoophiyaa kana jirudha jechuun ni danda'ama. Pirimeer liigii Itoophiyaa kana irratti egaa wanti nuti xiyyeeffannuuf bara 2017 marsaa tokkoffaan goolabame taphoonni torbee 20ffaarraa gahuudhaan torbee 20ffaatiin dheengaddarraa eegalee taphatamuu eegaleetii jira. Marsaa tokkoffaan akkamitti darbee xiinxala qopheessiteetu jira. Sana daawwattoonni isaaniis eegaatii jira. Garasumatti deemteet boodammoo keessummaa keenya saffira. Marsaa tokkoffaa irratti kan xiyyeeffannu marsaa lammaffaan dheengaddaa kamisaa eegaleetii jira. Amma marsaa tokkoffaatiin pirimeer liigiin Itoophiyaa kun akkamittiin goolabame kan jedhudha kan laallu taphoota marsaa lammaffaa kan ittiin dabalanii ta'a jechuudha. Walumaa galatti kilaboota 18 dorgommii kana keessatti hirmaachaa kan jirani silaa 19 ture walqixxeen immoo durseetootii wanta sarraa eegamu kan ulaagaa sarraa eegamu guutuu dadhabuu isaatiin liigicha keessaa qabee liigii olaanaa Itoophiyaa keessatti kan dorgomaatiin jiru. Kanaaf kilaboonni 18 hirmaachaatiin jiru. Kilaboota 18 kana keessaa mootii 4 gara liigii olaanaa Itoophiyaatti kan gadi bu'an ni ta'a. Waliigalatti gabatee liigichaa kan marsaa tokkoffaa maal fakkaataa jennee ilaallu madiin Itoophiyaadha. Dursaatiin kan jiru madiin Itoophiyaan osuma jennu በጸሎት ሉል ሰገር ቶላት ለንጃቲ kan gara Premier League Itoophiyaatti guddate deemee waggoota lamaaf sadii amma Premier League keessatti hirmaachaati kan inni jiru qabxii 35 sadarkaa tokkoffaa irratti kan inni argamu taphoota 17 taphate keessaati 10 mo'atootii 5 qixa bahee akkasuma mootii lamaan mo'atame goolii 21 morkatu isaa irratti galchuudhaan immoo 5 keessummeessee goolii qulqulluu 16 ni qaba qabxii 35 sadarkaa jalqabaa irraa argama kilaboota amma liigicha keessatti morkachaa jiran keessaati carraa shaampiyoonummaa hagoonaatitti morkii isaan gochaa jiran wal bira qabnee gaafa ilaallu carraa shaampiyoonummaa kan qabu madiin Itoophiyaadha jechuun danda'ama ejjennu gaadhaa gara
garaagarummaa qabxii shaniitiin liigicha dursaa kan jiru. Kana jechuun immoo tapha lama yoo mo'atamee fi kilaboonni isa duuba jiran kan injifatan yoo ta'e garaagarummaan kun dhiphateetu sadarkaan irra fudhatamuu ni danda'a. Garuu mooyuuti dirree keessatti illee sochiin taphaan isaan agarsiisan iskuwaadiin isaan qaban yookaan immoo taphattoota filannoo taphattoota hedduu isaan qaban wal bira qabnee kan kilaboota birootiin wal bira qabnee gaafa ilaallu madiin Itoophiyaan fooyyedha jechuun danda'ama. Marsaa jalqabaa hundumaaf qabxii 35 walitti qabachuudhaan sadarkaa tokkoffaatiin xumuree jira. Hadiyaa Hoosanan ittisa cimaa qaba jechuun danda'ama. Liigicha keessatti gareen kun taphoota 17 taphatirraa 9 mo'ee 3 qixaan xumuree 5 mo'atamee goolii 17 galchee 13 mootiitti galeetii jira. Tapha goolii 4 qulqulluu kan inni qabu qabxii 30 sadarkaa lammaffaa irratti argama. Pirimeer Liigii Itoophiyaa bara kanaatiin goolii tokko yoo galchee kilaba akkaan ittisuudha jechuun hin danda'ama. Hundumaaf iyyuuti sadarkaa lammaffaa irratti argama. Qiddus Giyoorgis qabxii 29 sadarkaa sadaffaa irratti argama. Taphoota 17 marsaa kanaan taphate keessaati 8 injifatee 5 qixa bahee 4 immoo mo'atamee goolii 20 galchee 14 itti galeetooti goolii qulqulluu 6dha kan inni qabu. Pirimeer Liigii Itoophiyaa bara kanaatiin ani akka dhuunfaa kootti kilaba kana sadarkaa kana irratti neeyne sababni isaa immoo taphattoota murteessoo kilabichaa kan jedhaman kilabicha keessaa bahanii jiru. Taphattoota haga sana mara muuxannoo liigichaa qabanii miti gadicha keessa kan jira jechuun danda'ama. Hundumaaf iyyuu qabxii 29 sadarkaa sadaffaa irratti kan argamu Qiddus Giyoorgis Machaala mootii bara dorgommii darbe baankii daldala Itoophiyaa wajjin hanga guyyaa xumuraatitti shaampiyoonummaadhaaf morkachaatiin ture. Bara kanallee jalqabbiin isaa fooyyee ture jechuun danda'ama. Haga gara Adaamaatti Pirimeer Liigiin Itoophiyaa dhufee taphatamuu eegalutti qabxii 21 liigicha dursaati ture. Garuu erga gara Adaamaa dhufe yoon dogoggoruu baadhee qabxiiwwan 21 argachuu qabu keessaa qabxii 6 qofaadha kan inni milkeesse. Adaamaan akka inni jennee jechuun hin danda'ama. Hundumaafuu taphoota 17 taphatirraa tapha 7 mo'eetooti 6 qixa baheetooti 4 mo'atamee goolii 23 galchee gooliin 15 itti galee goolii 8 ni qaba. Qabxii 27 sadarkaa afuraffaa irratti kan inni argamu. Waa'ee Machaalee waan kaasteef galmish lakkoofsi goolii baay'ina inni galchee 23 kan argaa jirru. Madiin Itoophiyaan ammoo liigicha dursaa jiru marsaa tokkoffaa akkasiin xumuree qabxii 20 goolii 21 kan inni galchee. Kanaaf Machaal sarara fuuldura irratti fooyya'aa akka ta'e agarra. Waa'ee Adaamatti gaafa dhufee kaastee jirta. Kilabiin kun garaagarummaa qabxii fooyya'aatiin dursaa ture torbeewwaniif. Haa ta'uti garuu ergasii qabxii gataa dhufuun isaa sadarkaa kana dabarsee akka kennu taasisee jira. Tilmaama gaafa duraa kaasaa turreen illee Pirimeer Liigii Itoophiyaa kana keessatti asuma kaatee tilmaamuu hin dandeessu. Morkii jabaatu jira. Gaafa tapha tokko gattee yookiin qabxii dhabdeetiin kilabiin biraan mo'atu garaagarummaan akka dhufu argaatee turre. Amma garuu Madiin Itoophiyaan Machaal qabxii akkasitti gatuu isaatiin garaagarummaa sana bal'ifatee itti dhufeetii jira. Kilabii baay'ee eegamu turedha sila Machaal bara kana. Ammas morkii isaa yoo cimsee waa fooyyessuu danda'a kan jedhamu ni eegama. Ga'umsa waggoottan lamaan dabarsanii wal bira qabnee gaafa ilaallu tarii bara darbe sadarkaa lammaffaatiin xumuree bara kana mooyuuti gara sadarkaa tokkoffaa ol siqee shaampiyoonummaa liigichaatiif kilaba eeggamaatiin ture. Jijjiirra taphattoota irrattis akkaan kilaboota hirmaachaa turanidha. Galii walitti qabuudhaan illee taphattoonni biyya alaatii dhufanii galii walitti qabamaatii kan akka ture ni yaadanna. Taphattoonni akka Luis Naaniifaan sababa kanaan gara sana dhufuun isaa ni yaadatama. Tarii dogoggoruu baadhii naannoo birrii biiliyoona tokkooti walitti qabamuun isaa ni yaadatama. Taphattoonni isaan mallatteeffatan tarii kanaan maarkana kilabicha gadhiisituuti gara Liibiyaa deeme akkuma jiru ta'e jechuudha. Taphattoota ciccimoo mallatteessanii ture Buna Itoophiyaa irraa Abdul Karim warquu akkasumas taphattoota Amaanuel Yohaannis fa'aa mallatteessifatee ture Machaalee. Shimallis Baqqalaas illee waggaa lammaffaadha kilabicha keessatti dabarsaatiin kan jiru. Taphattoota muuxannoo qaban keessaati. Haa ta'utu garuu qabxiin kilabichaa tarii gara boodarraa leenjisaa wajjin yookaan ogeessa wajjin kan haasofnu ni ta'a. Ga'umsa kilaboota kanneen addaan sirriitti ni beeku waan ta'eedhaaf jechuudha. Qabxii 27 hundumaaf sadarkaa afuraffaarratti argama. Bahar Daar mootii qabxii 26 sadarkaa shanaffaarratti argama. Bunni Itoophiyaa qabxii 26 sadarkaa ja'affaarratti argama. Kuni kana sa'aatiin jirru taphoota torbee kana marsaa lamaffaa osoo hin dabalatinidha. Kan marsaa jalqabaa qofaa sa'aatiin jirra. Marsaa lamaffaa kana yoo daballe sadarkaan kilabootas wal jijjiiramee jira waan ta'eef kanaan kaasuu barbaade. Itiyoo Elektiriik qabxii 25 sadarkaa torbaffaarratti argama. Elektiriik kana duratti yeroo lama gara Pirimeer Liigii Itoophiyaatti guddatee baruma ol guddateen deebi'ee gadi bu'ee ture. Garuu bara kana ga'umsaa fooyyedha jechuun danda'ama. Taphoota 17 taphate keessaati 6 mo'atee 7 qixa bahee 4 nama mo'atamee goolii 18 galchee 13 itti galee jira. Goolii qulqulluu 5 qaba. Qabxii 25 sadarkaa torbaffaarratti argama. Zarihuun Shaangataa yeroo lama Qiddus Giyoorgis wajjin shaampiyoonii liigichaa ta'e taphattoota muuxannoo qaban illee kilabichatti dabalee jira. Kanneen akka Shimakkeet Gugsaa fa'aa Faasil irraa akkasumas Naatinaayil Gabra Giyoorgis fa'aa gara kilabichaatti dabaleetii kan jiru. Taphattoonni jechuun kanneen birootis kilabichatti dabalamuun isaanii ga'umsa waggoottan kana duratti gara liigichaatti guddatee deebi'eetutti gadi bu'e sana akka agarsiisanidhaa fi bara kana akka fooyya'insaatti wanti ilaalamuu danda'u jechuun danda'ama. Walaayittaa Diichaan qabxii 24 sadarkaa 9ffaarratti argamu. Faasiil qabxii 23 sadarkaa 10ffaadha. Faasiil Uwwatuu Abaataa
leenjisaa kilabichaa gochuudhaan bara darbee qacaruun isaanii yaadatamaa bara darbee kilaba waancadhaaf eeggamaa turedha garuu mootii waan eeggame sana milkeessuudhaaf hin dandeenye sabni isaa mootii taphattoota garee biyyaalessa Itoophiyaatiif taphatan hedduu isaa walitti qabataniiti turan bara kana garicha akka jirutti jiraachuu haa baatu iyyuu malee jechuudha bara kanallee qabxiin isaanii aga sana maraa miteechuun danda'ama sadarkaa 10ffaarratti argaman qabxii 23ni bunni Sidaamaa mootii qabxii 23ni sadarkaa 11ffaarratti yoo argamu baankiin daldala Itoophiyaa qabxii 22 sadarkaa 12tiin marsaa jalqabaa kan inni xumure shaampiyoonii liigichaa ture bara darbee shaampiyoonii turuu isaatiin dorgommii chaampiyoons liigii Afrikaa irratti illee biyya bakka bu'eetutti hirmaachaatiin ture bara kana garuu ga'umsa bara darbee sana dabaluu hin dandeenye maaliif kan jedhu batsaloota kan nuuf deebisnu ta'a fooddeerra hundumaa fuyyooti Maqalee Sabaa Indartaan waggoota 4 booda gara Pirimeer Liigii Itoophiyaatti deebi'eetutti kilaboonni Tigraay sadan isaanii Yuunivarsiitii Walwaloo Addigraat Maqalee Sabaa Indartaa akkasumallee Suul Shireen waggoota 4 booda gara liigichaatti deebi'uun isaanii kan yaadatamudha bara dorgommii kana kanaaf kilaboonni 18 illee liigicha keessatti bara kana akka hirmaatan kan ta'e qabxii 22 sadarkaa lammaffaa irratti kan argamanii torban kana marsaa lamaffaatiin baankiin daldalaa fi Maqalee wajjin taphachuudhaan baankiin mo'uun isaanii yadatama 1-0dhaan Dirreedawaan immoo qabxii 20 sadarkaa 14ffaa irratti kan argamu taphoota 17 taphate irraati 4 mo'ee akkasumas 8 qixabee 5 ammoo mo'atamee jira goolii 17 yoo galchu 18 mootti galee qabxii 20 sadarkaa 14ffaa irratti kan argamu sanaa gadi warri jiran kilaboonni 4 Adaamaa Siul Shiree Hawaasaa fi akkasumallee Yuunivarsiitii Walwaloo Addigraat ammooti kilaboota qabxii amma jiruutiin gara Pirimeer Liigii Itoophiyaa keessa gara liigii olaanaa Itoophiyaatti gadi bu'uudhaaf yaaddoo qaban keessaati Adaamaa marsaa jalqabaatiin taphoota 17 irraa 4 mo'ee 4 qixabee 9 ammoo mo'atameeti jira goolii 15 galchee 25 ammoo itti galee jira kilabii goolii hedduu itti galeedha jechuun danda'ama Adaamaanii goolii idaa goolii 10dha kan ofirraa qabu qabxii 16 marsaa jalqabaa kan inni xumure tarii marsaa lammaffaa kanaan jijjiirraa taphoota irratti sirnaan yookaan immoo liigicha keessa turuudhaaf kan barbaadu yoo ta'e akkaan garee ofii cimsuun dirqama akka ta'etti kan laallamu kan Adaamaa sababni isaa mootii iskuwaadii isaa yookaan immoo taphattoota inni garee ofii keessaa qabu kan kilaboota biroo wajjin wal bira qabnee tooti gaafa ilaalle kan wal madaalu miti jechuun danda'ama qabxiin kilabichaas kan inni akeeku kanaadha kanarratti waan dubbattu qabaatte. Eeyyan Adaamaa kaastee jirta waa'ee Adaamaa taphattoota dargaggeeyyiidhaan bara kana kan abdii bulii garee kana qindeessanii sababa bajataa ta'uusaa kana duras kaasnee jirra haa ta'uti garuu marsaa lammaffaa kanaan taphattoota shayyoo xiqqaatti mallatteeffachuun qaba jechuudhaan kan isaan kaasanii wanni sun aga ammaa milkaa'ee oduun deemaa jirtu hin jirtu sanas ta'e kana amma kilabiin kun Pirimeer Liigii Itoophiyaa keessa turuudhaaf ambaasaaddara naannoo Oromiyaati waan ta'eef hojjetamu akka qabus kaasaa turree jirra tapha isaa yoo ilaalle 4 injifatee 4 kan inni qixa bahee 9 kan mo'ame 9 mo'ame jechuun qabxii 27 dabarsee kabiraatiif kenne kanatu kilabii kan duubatti isa harkise yoo jettee kaastee homaa nama hin qaanessu gama goolii 25 keessummeessuutiin ittisin isaallee qaawwaa akka qabudha sarara gidduu irratti illee goolii galchuudhaaf sarara fuuldura irratti illee taphattoonni jiran akkasuma 15 qofa kan isaan galchan kanaaf taphattoonni kunniin muuxannoo dhabuun isaanii guutumaan guututti Adaamaan morkataa jabaa kan taane isa taasise inumaayyuu gara liigii olaanaatti bu'uudhaaf yaaddoo keessa akka seenu isa taasisee jira egaa marsaa lammaffaadhaan ammas ni dhaqqama kilabii kana baraaruun jennee kaasneerra hamilee taphattoota illee yoo kaasneen taphattoonni kunniin hamma danda'an ni taasisu tapha kaleessaa irrattis arginee jirra 2-0 gaafa injifatan qabxii 3 argatan gammachuun isaanii akka ture argineerra waan ta'eef irratti hojjechuudhaan kilabii kana tursuu waan murteessaadha. Eeyyan Adaamaan kaleessa goolii 2-0dhaan Itiyoo Elektiriik gaafa mo'atu Ameen Mahammad goolii 2 galcheeti ture. Eeyyan dhugaadha ammas sadarkaadhuma 15ffaarra jira sababni isaa immoo qabxii 16 irraa gara 19tti ol siqa Dirreedawaan immoo itti qabxii 20 qaba waan ta'eedhaaf jechuudha. Deeme garuu qabxiin kilaboota walitti dhiyoodha. Suul Shiree akkasuma mootii Hawaasaa fi Walwaloo Addigraat illee kilaboota qabxii sanaa gadi qabanidha. Suul Shireen qabxii 15 qaba Hawaasaan qabxii 15 qaba akkasumallee Yuunivarsiitii Walwaloo Addigraat immoo qabxii 7 sadarkaadhuma irratti kilaba argamudha. Bara kana kilaboota tapha hedduu mo'atame keessaati Walwaloo Addigraat taphoota 12 mo'atamuudhaan sadarkaa jalqabaa irratti kan inni argamu akkasuma mooyuutii Adaamaan taphoota 9 mo'atamuudhaan kilaboota Pirimeer Liigii Itoophiyaa bara kanaatiin marsaa jalqabaatiin taphoota hedduu mo'atamanidha. Kanaaf akkaan of cimsanii tooti deebuu qaba. Amma fakkeenyaaf kilaboonni 4 liigicha keessaa gara liigii olaanaatti gadi bu'uun isaanii morkiin kilaboota gidduu jirullee akka cimuun taasisa jedhameeti kan inni eegamu kana boodatti marsaa lammaffaa kana namootiin irra caalatti kilaboonni shaampiyoonummaadhaaf illee carraa qaban hedduun isaanii jiru gara gadiitti bu'uudhaaf illee carraa qaban hedduun isaanii jiru naannoo sadarkaa 7ffaatii kaasee hanga Adaamaa gidduu jiru garaagarummaa qabxii jahan hin caaledha gidduu kana kan jiru tapha lama akka jechuuti kanaaf kilaboonni hundumtuu turmaatanii qabu carraa gadi bu'uu ni qabu kanaaf marsaa lammaffaa irra caalatti ni cima jedhameeti kan eegamu Pirimeer Liigii Itoophiyaa marsaa jalqabaatirraa wanti lakkoofsan nu hubachiisan taphattoota immoo goolii hedduu galchuudhaan marsaa jalqabaa kana xumuran
Antena Tafarraa buna Itoophiyaa goolii 8 galchuudhaan xumuree jira. Yaared Birhaanuu Maqalee Sabaa Indartaa, Muhammad Nuur Naasir Dirdawaarraa akkasuma mootii Ahmed Hussein Arbaa Mincirraa gooliiwwan 7 galchuudhaan xumuraniiti jiru. Taphattoonni Muhammad Nuur Naasir fi Ahmed Hussein miidhama irratti taphattoota argamanidha. Kanaaf Antena Tafarraa goolii 8 dursaatiin jiru. Tarii carraa goolii hedduu galchuusi liigicha bara dorgommii kana xumuruu danda'a kan jedhu walumaan kan ilaallu kan ta'u walii galatti garuu marsaa jalqabaa Pirimeer Liigii Itoophiyaatiin lakkoofsonni kanaadha kan isaan dubbatanii marsaa lammaffaa irratti mootii kilaboonni mo'atanii tooti sadarkaa nama asirratti dhoofne kun jijjiiramee jira. Fakkeenyaaf baankiin daldalaa gara sadarkaa 8ffaatti ol siqeetii jira. Kanaaf tapha tokkicha yoo mo'ate kilabiin tokko ammam qabxiin isaanii fooyya'aatiin akka deemu kan akeekudha. Walumaa galatti garuu qabxiin kilaboota baay'ee walitti dhiyoodha. Eenyu shaampiyoonii akka ta'u akkasuma mooyuutiin eenyu mooyuutiin gara gadiitti yookaan gara liigii olaanaa Itoophiyaatti bu'uu danda'a kan jiru hundumaaf iyyuu yaaddoo guddaadha jechuun danda'ama. Deemee kun cimina liigichaati moo hanqina kilabootaati kan jedhu boodamee ogeessa wajjin inni haasa'u. Inni kaasne garuu xiinxala jabaadha kan dhiyeessite ulfaadhoo Girma. Egaa Pirimeer Liigii Itoophiyaa kana sadarkaa ittiin eegamu sanarra jiraallee wanni jedhu waan gaaffisitti uumuudha. Gam tokkoon immoo waan fooyya'aadhas jettee kaaste. Gadi buunee gaafa liigii Oromiyaa keessatti Pirimeer Liigii Oromiyaa laaltu sosochiin jiru baay'ee gaariidha. Taphattoonni immoo liigicha keessa jiranillee kan umriin isaanii deemedha baay'inaan. Taphattoota dargaggeeyyii hedduullee nagartu. Kanaaf wantoonni fooyya'uu qaban baay'een isaanii haa jiraatan malee marsaa tokkoffaan haala kanaan xumuramee jira. Marsaa lammaffaan kamisa darbee galee istaadeemii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti kan dorgomaatii jiru. Egaa torbee 20ffaa irra gahee jira. Ammaaf garuu 18 kan taphatan baay'ee isaaniitu jirani. Qabxii isaaniis yaadachiisuudhaaf kaleessa Adaamaan gooyii 2-0dhaan Itiyoo Elektiriik kan injifate akkanumas Suhul Shireen ammoo buna Itoophiyaatiin 1-0 mo'ameetii jira. Bunni Sidaamaa fi Yuunivarsiitii Walwaloo Addiigiraat ammoo goolii tokkicha kan isaan xumuran gaafa jalqabaatiin baankiin daldala Itoophiyaa shaampiyooniin bara darbee 1-0dhaan Maqalee Sabaa Indartaa injifate. Hawaasaa fi Hadiyaa Hosaanan ammoo goolii maleedha kan isaan qixa bahanii dhimma kanarraa ni turra ammas ceesisaan booda walitti deebina nu faana tura. Qophiilee OBN hordoftoota biratti jaalatamummaa guddaa horatan keessaa qophiin ispoortii isa tokkodha. Oduu fi odeeffannoon ispoortii wayitaawaa ta'an guyyaatti yeroo 3 torbanitti immoo guyyaa 6 isiniif dhiyaata. Qarqabni qophii ispoortii torbeetti guyyaa 2 wiixataa fi jimaata guyyaa sa'aatii 6:20 hanga sa'aatii 7tti isiniif dhiyaata. Waltajjiin marii ispoortii keenya torbanitti guyyaa 2 roobii guyyaa sa'aatii 6:20 hanga sa'aatii 7 dilbata ganama immoo sa'aatii 3 hanga sa'aatii 4tti isin bira ga'a. Qophiin dirree kubbaa dhimmoota kubbaa miilaa qofa irratti xiyyeeffate torbeetti guyyaa tokko sanbata xiqqaa guyyaa sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6:40tti OBN Horn of Afrikaa irratti isiniif dhiyaata. Qophiilee fi oduu ispoortii hordoftoota biratti jaalatamummaa horatan kana ispoonsara gochuudhaan oomishaa fi tajaajila keessan beeksifachuu dandeessu. Dhaabbileen qophiilee keenya ispoonsara gochuu barbaadan karaa lakkoofsa bilbilaa kanaan nu qunnamuu dandeessu. OBN Sport. Daawwattoota keenya dirree kubbaatii kan daawwachaa jirtan dirree kubbaatiin ammoo dhimmoota sochii kubbaa miilaa biyya keessa irratti xiyyeeffachuudhaan kan isiniif dhiyeessinudha. Egaa waa'ee Pirimeer Liigii Itoophiyaa irratti bal'inaan xiyyeeffanneerra har'a dhimma kanarratti immoo ogeessa kubbaa miilaa irratti muuxannoo jabaa qaban akkasuma leenjisaa kubbaa miilaa Batsaloot Lulsaggad istuudiyootti affeerannee nu biratti argamu. Ana dhufu jenneerra koochi. Odoo dhimma kanatti hin darbin leenjisaa Batsaloot yoomirraa gara leenjisummaa kubbaa miilaatti dhufan tapha hoo kilabii kamiif to'achaa turta? Galatooma kuni ka baay'ee turee jira. Ijoollummaa irraa kaasee kubbaa baay'ee nan jaalladha. Piroojeektii irraa ka'ee aga kilabiitti ce'utti kilabii Adaamaa keessatti adeemsifamuun ture kilabii Duqee Faabrikaa kan jedhamu ture. Gudaanoo kan jedhamu Meettaa Boobiraa faaf taphadheetanii yuunivarsiitiitti ce'echaadha. Yuunivarsiitii irraa carraa yuunivarsiitii kana argannaan immoo achitti yuunivarsiitiinis kilabii hin qaba. Yuunivarsiitii keessatti immoo waggaa 4 achi waggaan turu kilabii yuunivarsiitii taphachaa ture jechaadha. Achumaan immoo eebbifamnaan xinnoo na miidhamee miidhamnaan leenjisummaatti ce'echaadha. Ture bara 1999 irratti jalqabe liigii Oromiyaa irratti jalqabe
magaalaa Boqqojjii irratti jalqabee jechaadha. Yoo san. Taphoota eessatti poozishiniin yookaan immoo dirree Midfielder. gidduudha. Yeroo baay'ee taphattoonni sarara gidduu kuni taphattoonni sarara gidduu akkasumallee taphattoonni sarara ittisaa leenjisummaa keessatti ni hirmaatu. Biyya alaatti illee gaafa deemne nama kubbaa miilaa addunyaa kana keessa warra jiranii taphattoonni sarara gidduutti maaltu walitti fida laata? Feenatti fakkaata yaa'u ijoollummaa kaasee kubbaa miilaa irraa addaan hin baane baay'een jaalladha kubbaa miilaa kana. Isanatti fakkaata carraan gizee ijoollummaa an taphannu kwaasuma kanaan yeroo keenya dabarsinaan taphni keenya kwaasuma irratti waan ta'eef isanatti fakkaata garuu. Kubbaa miilaa hin jaallattu. Kubbaa miilaa kana gaafa jaallatan ammoo taphataa jaallatan qabu kilaba jaallatan qabu Batsalooteenyu deeggaraatiin ture taphataa ammoo addatti. Biyya alaa keessaa kilabii Baarseloonaa fi Arsenaalin jaalladha. Kanatti aansee Biraazil. Garee biyyaalessaa? Biraazilii taphataa ammoo baay'ee jaallattu Roonaaldoo R9 kan Biraazilii. Roonaaldoo Nazario de Lima. Elfenimino Roonaaldoo Luis Nazario de Lima isan baay'ee jaalladha jechaadha. Baay'ee gaariidha. Coach gara leenjisummaatti dhuftanii Boqqojjiidha kan leenjisuu jalqabdan ergasii ammoo gara galaanis dhuftanii sadarkaa sanattis akka leenjistan quba qabna. Milkaa'ina keessan keessaa kamitti irra gammaddu leenjisummaadhaan? Hunduu baay'ee nama gammachiisa. Hojii kee xumurratti immoo akka milkaa'ee hoggaa argite namni hunduu hojii adda addaatiin ani hirmaatu hoggaa hirmaatee dhumarratti immoo milkaa'uu barbaada. Hunduu na gammachiisa. Garuu immoo baay'ee nama gammachiisu waan Premier League kana achi ga'uudhaaf yeroo dheeraa wanta adda addaa keessa dabree waan dhufeef an Premier League kun adda natti fakkaata. Biyya keessaa immoo nuun kaafne kilabii kam jaalattaa kam deeggarta ture? Kilabii anan leenjisuun jaaladha. Anan leenjisuun jaaladha. Baay'ee gaariidha. Gara dhimma keenyaatti haa dhufnu. Dhimmi guddaan nuti qabannee jiru waa'ee Premier League Itoophiyaa akkaasaa jirra. Premier League Itoophiyaa gaafa jennu caasaa haaraadhaan 1990 as dorgomaatii ture. Kilaboota naannolee baay'eellee shaampiyoonii ta'an gaafa ta'an arginee jirra. Baankiin daldalaa bara darbe shaampiyooniidha. Liigiin kun sadarkaa kubbaa miilaa ittiin eegamuun hammas gaheera jetteetiin ilaaltaatime akka eegamu sanatti taara. Akka eegamu sanitti ta'aa jira jedheen laalu. Maayinni hanqina baay'eetu jira. Fakkeenyaaf waldorgommii baranaa kana hoggaa laaltee waldorgommiin namni gizee lama mo'atee sadarkaa 4-5 fooyyessuu hin danda'a. Kanaafuu kuni kanarratti ejjennee kan laallu liigiin kun baay'ee cimaadha jechuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf nu sadarkaa 12 irra turreeyyu. Amma kaleecha mo'annee to'i gara 8tti ceene. Garuu immoo gara biraatiin hoggaa laalte immoo hanqinni siin jira. Gadi aanadhas akka hin jenne nu taasisu hin jira. Maayinni kuni sagantaan ba'ee kunis immoo baay'ee nama jeeqa. Torban tokko keessatti gizee lama taphatta. Kuni performaansii keetii irratti immoo rakkoo adda addaatu uume jechaadha. Konsistansii irratti gaaffii akka kaastu si taasisa jechaadha. Kanaafuu liigiin haala shaggaatiin deemaa waldorgommiin kun shaggaadhaa akka jettu sin taasisus gara biraatiinis immoo baay'ee gadi bu'aadhaa akka jettu sin taasisu. Maaliif performaansii ijoolleen akka performaansii shaggaa si mul'isan dirree irratti shaakala sirriitti shaakaltee boqonnaa boqattee too'i immoo torban fakkeenyaaf qanii 6-5 shaakaltee 6ffaa irratti 7ffaa irratti oduu taphattee dirree irratti wanta shaggaa arguu dandeessa. Kanaafuu baay'ee murteessuudhaaf nama dhiba akka ogeessatti jechuudha. Haa ta'u Premier League Itoophiyaa keessatti baankiin daldalaa bara darbe shaampiyoon ta'e amma immoo sadarkaa sanaan deemaa hin jiru. Maal taatan Champions League Afrikaa irrattis ammas hin turre rakkoo maaltu jira? Kuni rakkoo baay'eetu uumame. Bara darbe shaampiyoonii taanee turre. Shaampiyoonii waggaa taanu
taphattoota barbaannu mallatteessinee to'i preparation period wayim immoo yeroo qophii keenya sirriitti hojjennee innaan ol dorgommii seennee ol dorgommii san irratti immoo yeroo shaggaa dabarsinee shaampiyoonii taanee haa ta'u malee shaampiyoonii haa taanu maleedha rakkoon adda addaa immoo hin jiraa tureeyyu. Maa inni bara 2017 kana keessatti hanqina kee guutteetoo dhufuu baannaan akka duubatti deemtu hin beekamu. Akka ogeessatti fakkeenyaaf gabareen tokko waggaa dallaa ijaaru dallaa barreessee ijaaree too shaggaa godhee ijaaree tooyi bara dhufutti jabeessuun irraa eegama, haaromsiisuun irraa eegama. Bakka hanqina isaa bakka sareen wannoo goote akkan seenne hin ijaaraa hin jabeessa haaromsiisuun dirqama. Akkuma sanitti immoo keenyas hojiin keenyas haaromsiisuu barbaada. Kanaafuu kilabiin keenya keessa kan jiru yaa shaampiyoonii taanu maleedha hanqinni maaltu jira jennee teenyee mari'annee akka ogeessatitti namni 5 wayin namni 6 akka barbaachisu murteessinee to'i mallatteessuudhaaf barbaanneeyyu nama 5 wayin 6 san immoo seera ba'e kanaaf mallatteessuu hin dandeenye jechaadha. Kana dhiisitii immoo nama 10tu kilabii keenya keessaa gadhiise. Rakkinni kanarratti jalqabe jechaadha. Squad depth keenya taphattoota shashaggaa kilabii keessatti xumuruu hin dandeenye hidhachuu hin dandeenye kuni tokkoffaadha jechaadha. Inni lammaffaan immoo bara dabree ugaanoo wal dorgommii keenya xumuru waa'ee sagantaa federeeshinii kanaan ilaalchisee to'i waliin madaalu an biyya alaa an biyya kaafiitiif an biyya fiifaa wajjin waliin madaalu walitti dhufu garaagarummaa qaba. Kun maal nutti fidee nu wannoorraa wal dorgommiirraa akka wal dorgommiitti ceenu nu taasise jechaadha. Boqonnaa malee qophii malee wal dorgommiitti seenne ani Champions League kanatti jechuudha. Isumarraan immoo achi waggaa dhufnu Premier Leaguein jalqabee Premier Leagueitti ceene jechaadha. Garuu immoo akka pirinsipiliitti waggaa laaltu waggaa tokko keessatti sagantaa waggaa laaltu bakka sadiitti qoodda. Inni tokkoffaan yeroo qophiiti preparation period kan jennu sana jechaadha. Inni lammaffaan competition period naan jettu an yeroo wal dorgommiiti. Sadaffaan immoo yeroo boqonnaati. Kuni general fact dha. Kanarraa adda goruu hin dandeessu. Kun principle dha bakka. Nu kan sadaffaa kan boqonnaa sanii ni dhabne jechaadha. Maaliif dhabne sagantaa ba'e kanaaf sagantaan Champions League champion no ani sagantaan Federation Ethiopia kan baasuu fi kan biyya alaa kan kaafii an fiifadha waliin madaalu walitti nufu wal bira qabu barbaachisaa. Kanaafuu wal dorgommiitti seenne jechaadha. Boqonnaan argan hin qophoof tapha michuun laalle hanqina keenya irratti hin hojjenne humaa oduu wannoon ta'in wal dorgommiirra wal dorgommiitti seenne. Baay'ee gaariidha coach yeroo tunu jala deemaa jiraa fi ani amma Premier League Ethiopia sadarkaa irra jiru Champions League gaafa Afrikaa irratti dorgomuuf dhaytu kilaboonni keenya marsaa jalqabaa gulaalliin darban ni deebi'u irratti hojjechuu akka qabnu waan nutti mul'isuudha. Tilmaama eenyuuf kennita amma? Dabreera isin akkamiin morkattanii shaampiyoonummaa keessatti of eedu bara kana eenyutu shaampiyoon ta'a Premier League Ethiopiaati? Sadarkaa kana waggaa laaltu baay'ee walitti dhufa wannoon qabxee. Hunduu carraa hin qaba jedheetan yaada. Hancime and constantly kan mo'achuu danda'u Premier League kana mo'achuu hin danda'a jechaadha. Garuu amma an dursaa jiran immoo carraa baay'ee qabanii an akka madin carraan isaanii olaanaadha. Haa ta'u malee waggaa laaltu ammas namni tapha 3 walirratti tapha 4 walirratti mo'atee sadarkaa tokkoffaa irratti dhufuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf oduu amma nu mo'achuu dandeenye tapha 4 walirratti wayii 5 mo'anne tokkoffaa irratti hin dhufne. Kanaafuu maaltu murteessa waggaa itti ilaalte squad depth amma taphattoota kilabii keessatti hin qabdaa'ee ciccimaa taphata kan tapha hundaa simoo kan jedhu isatu deebii sii kenne jechaadha. Kanaafuu
kanatu baay'ee murteessaadha tajaajila. Torbee tokko kana keessatti ajandaa guddaa kubbaa miilaa Itoophiyaa ta'ee kan jiru amma sinis kaastaniiti jirtu amma rakkoo guddaa kan nuti ta'e dambiin waldaan aksiyoona Pirimeer Liigii Itoophiyaa Federeeshiniidhaan bahee akka barbaadee taphattoota akka mallatteessifanii daangessee jira jettaniiti jirtu. Amma mootii ifatti waldaan aksiyoonaa tarkaanfii fudhateeti jira. Naannoo kilaboota afurii adabee jira. Naannoo taphattoonni 15 mootii adabamaniiti jiru. Dambii baasii maallaqaa yookaan mootii akkaataa daddabarsa maallaqaa ittiin darbu sirrii miti jechuudhaani. Kun kilaboota irratti dhiibbaa akkamii fidee jira? Gara fuulduraatti dhiibbaa akkamii fida? Sa'a keenya wajjin deemuudhaaf malee adda addatti si gaafachuu fanan ture. Dabalataan ammoo yuutii kubbaa miilaa Itoophiyaa ni fayyadamoo ni miidha seerri kun waan jedhu irratti odoo. Tokkoffaa faayidaa hin qaba wayim hin qabu kan jedhu irraa oduun jalqabee faayidaa hin qaba moo hin qabu kan jedhu laaluudhaaf gara duubaa deemtee seerri ba'e sun sirriidha moo sirrii muti kan jedhu laaluun dirqama jechaadha. Maafi kuni riisarchiidhaan deebiin kuni riipireezentaatiif guruupiin eenyuun kan irratti hirmaate riisarchiin kun hojjetamu kan jedhu osoo gaalaaltee hanqina qaba wannoon seerri ba'e jalqabuma irrattu. Maafi taphattoonni seera kana irratti hin hirmaamne leenjistoonni hin hirmaanne ani matama dura irratti gaaffii kaaseera barreen gaddumaa waggaa seerri kuni ba'u. Kanaafuu seerri ba'e kuni faayidaa fida jedheetoo jalqabuma irratti yaadu. Isa lammataa immoo seerri ba'e kuni hojiirra waan noolleef jechuun kilaboonni seera kanaan waan hin deemne fi amma adabamaniiru akka kilabii afurii kun. Kilabii afur qofa muti an seera kana cabse 10 oltu cabse. Kanaafuu amma sodaa guddaan qaba. Hojiirra inni oolchanii je'eetoo yaadu maafi 10 oltu ni beekna waa eenyutu cabsee eenyuun cabsinee waan beeknuuf eenyutu wal dorgommii kana irratti 10 ol adabtee tooyi akkamitti wannoon kun hojiirra inni oola jedhee yaadu. Kanaafuu duubatti deebi'anii kana sirriitti ilaalanii biyya alaa akkamitti adeemsifamaa an kaafii akkamitti hojjetaa jedhanii yeroo fudhatanii fakkeenyaaf wannoo hanqinni isaa tokkoffaa akka fakkeenyaaf sii kaasee ji'a tokko qofa nuu kennan akka hojiirra oolu akkamitti hojiirra oolchisuu dandeenya. Wannoon kun baay'ee nama dhiba. Nus nu qofa oduu hin ta'in kilaboonni baay'een miidhamanii jiru. Hojiirra oolchuudhaaf baay'ee nama dhiba. Kanaafuu ani faayidaa hin qaba jedheetoo yaadu. Asitti waan tokkoon kaasa amma biyya kana keessa qofa osoo hin taane liigotuma gurguddoo addunyaa kana keessa Pirimeer Liigii, Laa Liigaa keessa yeroon akka kanaanii jiru. Fakkeenyaaf kilabiin tokko Pirimeer Liigii keessatti waggaa 3 keessatti maallaqa paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 5 ol kasaaruu hin qabu dambii jedhu ni kaasa. Biyya keenya keessatti mootii kubbaa miilaa keenya amma guddate ol maallaqni kubbaa miilaa Itoophiyaa keessa socho'u nu caalaa isin irra caalatti ni beektu jedhee tana yaada. So amma seerri bahee kuni yoo akkam ta'e irra caalatti kubbaa miilaa guddina kubbaa miilaa Itoophiyaatiif faayidaa qabaachuu danda'a. Maaltu fooyyee faayidaa qabaachuu danda'a? Tokkoffaa wanta hundaa fooyyessuun structurii ijaaruun dirqama. Maanni structuriin kun maarkeetii irratti hojjechuun amma kilabii kamtu maallaqa isaatiin fayyadama. Mootummaatu ramadaa fi mootii maallaqa. Kanaafuu kana irratti hojjechuun ani mata dureedha jechuudha. Isa tokkoffaan maallaqa mootummaan nu ramadu kana itti aansinee immoo maarkeeting siistemii irratti hojjechuun nurraa eegame jechaadha tokkoffaan. Lammaffaan immoo seerri kun hojiirra akka oolu waggaa tokko ji'a tokkoon oduu hin ta'in ji'a lama waggaa lamaan waggaa sadiitti suuta jettee hojiirra oolchuutu nurraa eegame. Hanqina seera kanaa sirriitti ilaaluun dirqama qaba jedheetan yaada. Fakkeenyaaf hanqinni baay'eetu jira seera kana keessatti seera tokko wannoo fakkeenya tokko ruuziin kaasee taphataan keenya ammaan Fuad jedhamu miidhamees nu jalaa miidhame bara kana hin taphatu garuu immoo bakka isaattis mallatteessuu hin dandeenyu maallaqa isaatiin silaa kun hanqina tokko micaa kana baasnee tooyi mindaan isaa gara waajjiraatti deebi'ee too bakka isaatti tapha tokko taphataa tokko wayim lama mallatteessuun seera san irratti galuutu irraa eegamaayu hin dandeenyu. Kana akka hanqinaatittan sii kaasu hanqina baay'eetu achi keessa onnoo keessa dulaalte seera bee kana keessa jechuudha. Na seerri kuni akka sirriitti faayidaa fiduu waggaa barbaadamee seera jalqabuma irratti ogeessan akkaataa biyya keenya akkamitti deemaa jira kan jedhu ilaalanii tooyi
seera kana fooyyessuu seera kana sirriitti hojjechuudha malee akka yaaddoo kiyyaatitti seerri ba'e kuni namootatu baase intarastii namoota irratti malee riisarchii jedhee yaadu kanaafuu qoratamuu qabaadha. baay'ee isin galateeffanna leenjisaa kilabii kubbaa miilaa baankii daldala Itoophiyaa Batsaloot Luul Saggad waliin waa'ee Piriimiyer Liigii Itoophiyaa irratti waan bal'aadha kan isaan nu kaasan hedduu isin galateeffanna. Kanaan boodallee deebinee wal agarra waa'ee sochii kubbaa miilaa naannoo Oromiyaa kaastaniittuu hirmaannaan keenya maal ta'uu qaba yeroo darbees waliin dubbannee jirra. Kana boodallee bal'inaan ogeessa akkasii sana istuudiyootti finnee waliin mari'anna waan ta'eef har'aaf isin galateeffanna. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin dirree kubbaa har'aaf qindeeffannee kanuma hanga ammaatti hordoftanidha. Nufaana turuu keessaniif hedduu isin galateeffanna. Qophiileen OBN Horn of Africa biroo itti fufuu isaa waliin turmaata gaarii qabaadha.